Haadhaaf opshinii kennitu. Filannoo akkamitti nama yakka dalage nama hooggansa ta'e lafa saameef filannoo akkamitti kennamaaf? Filannoo kannoo osoo hin ta'in lafti deebuu qaba. Eenyumtu haa ta'u eenyu fudhatu deebisa. Namichi fudhatetu lafa keessan hodhaa hidhee isinii deebisa. Warri lafa bulchu lafa isaa kan saamame seeraan ala kan saamame kun lafa waliiniitis haa ta'u kan dheedumsaatis haa ta'u lafa sululaa saame san addaan baafatee ragaa isaa qabachuudha. Ragaa isaa qabachuun isa bu'uuraati jechuudha. Kanaafuu yeroo hagamii keessatti lafa kana deebiftanii tajaajila barbaadamu saniif ni oolchina jettu. Yeroon kan nuuf muti itti jirraan jechaa jira. Itti deemaa jirraa jechaa jira. Isaan nu jala wanti jee kanas iddoo jirutti qaama dhimmi ilaaluun akka barbaadanii waan kana dhiyeessan gochaa jirra. Gara cinatti immoo lafa addaan baasaa jira. Waajjira lafa addaan baasee jira. Kaan immoo seeraan itti gaafachiisaa jira. Kato'annis jira barbaayeen isaa. Kato'annoo jala jira. Ragaa keenya immoo itti qindeeffannee dhaleeffannee seeraan ka gaafachiisuun dirqama ta'a jechuudha. Ayyee mee viidiyoo itti aanu alaalluti wanni kun xiyyeeffannaa argatee waan irratti hojjetuu qabdanii hawaasnis qixuma kanaan akka miidiyaattis nus duukaa waan buunu ta'e hooggansi sadarkaa kanatti saamicha keessatti yoo hirmaatee borummoo iddoo jijjiiratee kan jiraatu ta'e achillee waanuma biratti jiraachuu danda'a waan ta'eef kana sirriitti qorannaan akka geggeessitan abdii qabna itti hafuufnu. Dhiiroo mootummaan itti himannu hin jiru jennee firraa cal jennee tattaa'u jirra. Uleen nu tuman yoo dubban nu hidhan akkuma itti jiraannu wallaalle lubbuu teenya takkittii tana bakka keenyu dhabne bakka irra oolle bakka irra bullu dhabne obboleeyyan kiyya. Egaa ammumaan tan silaa duune haan fannisanii jeetin dubbadde duuti nuti tana achi wanni dhumnuuf hin jirtu beeyte buna ka mootummaatii humaa irraan qabdanii awwa miskiinni haa dhabamuu jen. Miskinni ka mootummaatii miti. Yoo abbaan qabeenyaa jiraate malee miskinni jiraachuu hin danda'u. Riidootti nu geessitee iyaalii booda warri aanaallee warri asillee nan dhiisu. Biyya kana ulee nama bulchuu jiran. Miskinni waan takka dubbachuu hin danda'u. Uleedha. Dhugaadha waan jirtu. Rakkoon jirtu uummanni kun waldaan jaaramaa janiiti akka aanaa kanaatti waldaan jaaramee namni kun nam 15 moo 14tti jaaramanii waraqaa asirraa galchan. Waajjira albuudaatitti. Waajjirri albuudaa hayyama godhee fi waraqaa baasanii dhufanii kaartaa kaasanii kennameef. Kaartaa kanneenii fi mire amma erga isaan jammaran jechuun erga jammaran boodaan ogummaa isaan gamma jammarre irraa harkan najaan hin taane dhaabaa. Naggaazotuma gaban dhiyeessa malee nuti abbaa waan itti waliin agarru abbaa qabeenyaa saniin jechuudha. Nuti naggaazota asii fuudhee geessuuf malee. Beeyta qabeenya kun biyyaas waliin qabna. Mootummaallee waliin qabna beekadhu. Mootummaa waan fedhe hojii sanatti si galchee waan fedhe si gaafate cinaa dhaabbachuu nuti hedduuman deebinu. Maali? Mootummaa hojii malee wanti takka hin taatu. Garuu immoo gaaggizee hojii tanasii itti seenisii lafee odoo gizeeti irra gahuu deemtu seerqa qabanii akka sossoosu dhorkan si dibdii xiqqoo dhiiroo maalii jennu kun hojii dhabeeyyii bakka biraa faafannaa isin maalii hajoo jira beektaa. Komii jiraattota aanaa Xuullooti. Misooma albuudaan wal qabatee qonnaan bultoonni kun gurmaahanii naannuma lafa isaanii irratti bifa waldaatiin albuuda kana akka misoomsani dura hayyamni kan kennameef. Akkuma isaan kaasan amma immoo sodaachisaan garaagaraa jira. Dhiibban nurra jira. Hanga mirgi isaanii dhiibamutti deemamaa jiru. Qabeenya kana akka hin fayyadamne. Namuma kaleessa isaan gurmeefsetu har'ammoo irraa dhiibee nama biroo itti galchinaa isin irratti gurmaahuu qabdanii ni jedha. Wanni qorattanii adda baaftan maali? Maalii fi sadarkaa kanatti qonnaan bulaan akka dhiibamu, akka miidhamu, akkanatti akka hadheeffatee himatu sadarkaa kanarra gahuu hin danda'amu. Tole dhimma albuudaa aanaa Xuullootiin wajjin wal qabate mana marii albuudaatiin ilaallee jechuudha. Dhimmichi akka waliigalatti albuuda naannoo keenyarraa dargaggeessi keenya fayyadamaadha. Uummanni keenya fayyadamaa miti waan jiru kana isas mana marii albuudaatiin gatteenyee jechuudha. Laallee horee jaarree itti erginee turre jechuudha. Wanni horeen keenya achitti deemee qulqulleesse tokkoffaa warreen achirratti aadaan ijaaramanii jiran. Aadaan jechuun humna isaaniitiin madooshaa isaaniitiin baasanii jechuu albuuda san. Lafa isaaniirratti warreen immoo abbootiin qabeenyaa dhiyeessi irratti hayyama baafatu. Warri dhiyeessi irratti hayyama baafatu kun
warra qonnaan bulaa aadaan jaarame kanaan achumatti waliigaltee mataa isaanii uummatanii jechuudha. Lafa qonnaan bulaa irratti waliigaltee isaanii uummatanii akkaataan isaan itti achitti osoo hayyama maashinaa silaa hayyama baafatanii kafaltii mootummaatis kafaluu hin qabne osoo ulaagaa guuttachuu qabu ulaagaa hin guuttatin qonnaan bulaa achisanii wajjin achumatti waliigalanii achumatti gatii walii murteessanii abbaan alangaa osoo jidduun jiraatin waliigalteen katoo abbaan alangaa jidduu jiraateeti. Kanaaf wantoonni akkas akkasii sun waan dhageenyeef horee jaarree itti deemnee qulqulleessine jechuudha. Gaafa qulqulleessinu maashinoonni aanaa xulloo keessa jiran hundi isaa jechuudha hayyama maashinaa hin baafan.